Abimmoo lakkoofsisaanii waaquma beek wamtaatee fuduub akka lakkoofseen Itoophiyaa kanaan barri 2014 xumuramuuf sa'aatii muraasa qofadhaaf barri gaggeeffamuuf darsi guurratee balbal gubbaa dhaabatu hunduub akka Oromiyaatiif akka Itoophiyaallee taate waan gugurdoo gargara qaxxaamure hedduu waan gaggeessa biyyatti gaaga'uun diinagdee galaafate waraanaan marfame taakkoof namoota nagadhaamachuu irratti argaman hawagga dabre 2013 irra garagarummaa guddayyoon qabaat jedhu beelaaf gargala hongeef hidhaa ijjeecha gara jabeenyaatiif dhiibba mirga namoomaa duul seera kabachiisuutiif qabsoo finciltoota khasaara diinagdeetiif qaala'insi jireenyaa hofaati dippiloomaasiitiif dirmammu waraana dabalate waan hedduu baachuun adoo xuroo ofirraan dhiqin guyyoo of eeggate sirrii. barri 2014 kun seenuun dura dhiirti lamaan biyyi Itoophiyaa bakka lama qooduun bulchuu jirtu Abiy Ahmad Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el Nagabuuf nahoodha jechuun hidhamtooti siyaasaa gariilleen gallakkifaman adoo ooleelleen bulin paarlama biyyattii yaammachuun gari shororkeessa shanee waliin araarin qabxa jedhu badhaafama noobelii nageenya duraatiif shaakkamaa mammurti idil addunyaa ammaan tana Abiy Ahmad duul Oromiyaa irra labsuun ilmaan nama kabaalaatti arcaa ijjeechaan Oromiyaa keessa barkum lamaaf 14 kan galmooftu lakkoofsaan kabar 2013 leen caal akka fakkeenyaa yoo fudhan eble guyyaa 16 horo gudur wallaggaana kiiramuu toromoota nagaa 36 eble 23 lixi shawaa amboof naanna'u sii toromoota nagaa 19 eble 26 lixi biiftuu horo gudur wallaggaa fincaan namoota nagaa 3 eble 28 maanguddoo wagga 70 dabalate adda bargaa toromoota nagaa 40 haleella xiyyaara itti fufiinsaan kaablixi shaggariif salaale aanaala kabboote haroo kuyyoo meettaaf gindabarat keessa godhamteef oromooti nagaa 30 afaan qabaan ebelle guyyaa 28 guji bule horaatti oromooti nagaa 11 jeesuun duguug sanyii raawwataan ijjeecha jimlaa abbootii gadaa karrayyuutiin immoo abbootiin gadaa 14 bakka tokko takka bineensaan rashanamaan waraanni kaab Itoophiyaa kajiyoottan jaafaddaan cite turan mallee jabaateet fufurratti argama dooti namootaaf kisaaraa waraan kanaallee nagan jechuun hin ulfaatu uummati qayeef qabeenya ofirra buqqa'uun jimlaa naannoo magaalaa qootti ta'e buqqa'ee jira sarbamiinsi mirga namoomaa yakkaaf odeeffannoo kijiba tamsaasuun Itoophiyaatti hojii taate jira honge biyyoota Afrikaa muudatteen Itoophiyaa lakkoofsa beeloftootatiin tokkeessu irratti argama buqqaatota biyya keessaatiin immoo Liibiyaa Sooriyaaf Afgaanistaan faallee dursummaata qararra yaama badhaadhinni deega nageenni waraanaaf diimokiraasiin salphatte huqqachuun lubbuun jiraachuun faltaate jira barri 2014 hawaan agangaa cufaa yaadatam hunam naga dhaamachuuf balbal gubba dhaabaa liqeer jirtu tokkollee baafachuun hin dandeenye baalliin tabar 2015 shaniitii jedhe godina wallagga bahaana guutoo giddaa magaalaa ukkeetti humnooti finxaaliyyaa amaaraa haleellaa uummata nagaarratti bananii lubbuun namoota hedduu darbuu jiraattonni OMN itti himan haleellaan kun raawwatamuun dura waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti lolli gaggeeffamaa turuu kan ibsan jiraattonni lola gaggeeffamaa tureen booda waraanni bilisummaa Oromoo magaalicha gadhiisee bahuu hordofee hidhattooti finxaaliyyaa amaaraa gara magaalaa ukkeetti seenuun uummata nagaarratti haleellaa banuu ibsan haleellaa kalaan lubbuu namoota darbaniin alattis qabeenya hawaasichaa guddaan saamuu ibsamee jira yuun ingidaa gabaasa bal'aa qaba godinaalee wallaggaa bahaa fi horroo guduruu wallaggaatti haleellaan garee finxaaliyyaa amaaraan uummata Oromoo nagaan qeessaa jiraatu irratti raawwatamu guyyaadhaa gara guyyaatti ciccifuun lubbuun lammiilee dhibbootaan lakkaa'amanii darbaa jira. Haleellaan tibbana aanaalee Amruu, Kiiramuu, Horroo Bulluqii fi Jaardagaa Jaarteetti raawwatamuun dhagahame kun kaleessaa immoo gara godina wallagga bahaa aanaa guutoo giddaa magaalaa Ukkeetti babal'achuu jiraattota irraa odeeffanneerra. Kaleessa naannoo isaa 12tti waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa garas buufatee jiru gidduutti lola jabaatu geggeeffamaa ture jedhu jiraataan magaalaa Ukkee OMN dubbise. Lola kanaan booda waraanni bilisummaa Oromoo magaalicha gadi lakkisee bahu himuun waboon magaalicha gadi lakkisee bahu hordofee ammoo humni finxaaliyyaa amaaraa aanaadhuma guutoo giddaa bakka maddangajoo guyyoo jedhamtu keessatti wal ijaaran magaalaa Ukkee weeraruun yoo xiqqaate lubbuu namoota 20 dabarsaniiru jedhu. Guyyaa kana sassaabii 12 irratti dhukaasa guddaa tokkotti dhukaase dhukaasi kun dhukamu waraana bilisummaa galee waraana koora bittinneessaan difachuun waraana meeshaarraa hiikanii naamna fudhatanii deemanii amaan booda eegga isaan ba'anii booddee amaarri warri hidhatan immoo dhufanii uummata nagaa irratti dhukaasanii nama obsaa jedhamu obsaa dhadhaa hundafaa kan jedhamu rasaasaan rukutanii kana malees nama kan biraa mana keessatti qaramee mana Salamoon kan jedhamu keessatti
jiraataan tokko mormi isaa irraa kuttee mana sanatti abidda qabsiiste nama Haroo Foolaa jedhamuu fi Magarsaa jedhamus akkanuma miilla rukutamee Kaffaaloo kan jedhamu Kaffaaloo akkuma miilli rukutamee kana malees nami Girmaa jedhamu tokko akkanatti rukutamee kan maqaan isaa hin beekamne lubbuun nama 20 olii lubbuun isaanii ba'ee jira yeroo kanatti awwaalcha deemu jechuudha. Battala garasitti bilbilutti isaan haleellaa kanaan ajjeefaman awwaaluuf qophiitti jiraachuu kan himan jiraattonni magaalaa Ukkee lammiileen haleellaa kanaan ajjeefaman hunduu namoota nagaan qe'ee isaanii jiraatan akka ta'an himu. Haleellaa kanaan lubbuu nama darbeen alattis qabeenya guddaan saamamuu fi manca'uu ibsaniiru. Guyyaa kaleessaa suuqii kan nam tokko suuqiin Oromoo tokko hin hafne mana Biraanuu Caalaa kan jedhamu bakka dhugaatii fi suuqiin shaqaxaa Cina jedhamu akka ajaa'ibaatti cabsanii mana moobaayilaa barsiisaa Tagan jedhamu hundumaa saamanii qodaa tokko otoo nambisin caccabsanii saamanii sokkan. Naannoo sanatti gurmaa'anii jiraatu akkanumaan bakka Madaangajoo Guyyoo jedhamtu tokkotti walitti qabamanii achi jiraatu achirraatii dhufanii uummata irratti dhukaasanii. Kana dura naannoo Horraa Laltuufaa bakka jedhamutti ganda keenaaf jedhamutti akkuma kana ba'anii kana dhukaasanii waan tokko balaa kana geessisaa turan. Gareen Finxaaliyyaa Amaaraa aanicha keessatti wal ijaaree socho'u kun kanaan duras yeroo garaagaraatti uummata nagaa irratti haleellaa raawwataa turuu kan ibsan jiraattonni magaalaa Ukkee qaamni mootummaa garee shoror keessaa seeraan ala hidhatee socho'uun gaagama cimaa hawaasa nagaarraan dhaqqabsiisaa jiru kan maaliif callisaan ilaaluu akka filate gaaffii nutti ta'eeraa jiru. Erga haleellaan kun raawwatameen booda humnoonni mootummaa gara magaalaa Ukkeetti seenuu hordofee hanga tokko haalli tasgabbii qabu waan uumame fakkaatus ammallee yaaddoo nageenyaa guddaa jala jirraa jedhu jiraattonni. Magaalaan Ukkee gareen Finxaaliyyaa Amaaraa keessatti haleellaa raawwachuun himamu kun Naqamtee irraa fageenya kiiloomeetira 20 gadi irratti argamti. Aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa bakkeewwan haleellaa Finxaaliyyaa Amaaraa jala jiran hedduutti tajaajilli neetworkii bilbilaa addaan cituun akka isaan yaaddeessee dhalattooti godinichaa OMN itti himan. Tibbana haleellaan humnoota Finxaaliyyaa Amaaraa fi shororkeessitoota faannootiin maatii qonnaan bultoota Oromoo irratti raawwatamaa jiru akka malee hammaachuun lubbuun namoota nagaa dhibbaan lakkaa'amanii darbaa turee jira. Gabaasni dabalataa itti aanee dhiyaata. Guyyoota afuriidhaas godina Horroo Guduruu Wallaggaa bakkeewwan xiyyeeffannaa Finxaaliyyaa Amaaraa jala jiran hundarraa neetworkiin bilbila harkaa fi bilbila shiboo citee jira. Gochi kun hawaasi fagoo fi dhiyoo akka quba waliin qabaanne rakkinaaf waliif hin dirmanne haleellaa dabalataafis akka saaxilamuuf waan karooraan uummata irratti raawwatamaa jirudha jedhu dhalattooti godinichaa. Dhalataan aanaa Amuruu haleellaa Finxaaliyyaa Amaaraa kanneeniin torban dura abbaasaa dhabe tokko akka jedhetti sababa neetworkiin balleeffamee jiruuf nageenya maatii koo lubbuun hafanii hubachuu dadhabuu kootiin hedduu yaaddee jira. Yaaddoo guddaa qaba uummanni keenya yaaddoo guyyaa qabachaa ta'een olitti yaaddoo guddaa qaba. Yaaddoon inni qabu inni tokkoffaa hawaasa isaa dhageessifachuuf ooltee bultee keessa jiru simachuufillee neetworkii irraa cita jira mootummaan. Neetworkii guutummaa guutuutti Horroo Guduruu Wallaggaan qabatee Sikkiraan qabatee Kiisamuun qabatee guutummaa guutuutti neetworkiin hin jiru. Neetworkiin kun kan inni badee guyyaa facaasaa Sindadarraa jalqabee haga ammaatti neetworkii maatii keenyas argachuu hin dandeenye, saba keenya uummata keenya dubbisuu hin dandeenye. Inni kun rakkina biraa uumee jira uummata keenyatti, saba keenyattis yaaddoo biraa uumee jira. Inni biraan immoo qaamni nageenyaa biyya kana yookaan immoo uummata sana baraare jedhee mootummaan ergellee nyaata yookaan immoo reeshina hin qabu harka uummatatu harkaan daa keenyaachisaa jira. Kun waan seenaan addunyaa irratti hin jirredha. Uummanni keenyi ofiiyyuu waan nyaatu hin qabu, nama nyaatu immoo dhala keenyadha. Kan keenya dhala keenyadha jechuudhaan afaan sarraa waraana mootummaa qaama mootummaa addaa Oromiyaa jedhamee jiruun sarraafis nageenya koo jedhee itti of kennee afaan sarraa kuteetu nyaachaa jiraani. Aanaalee Amuruu, Jaardagaa, Jaartee, Horroo, Bulluqii fi Kiiramuu dabalatee bakkoota adda addaatti sababa haleellaa shororkeessitoota faannoo Amaaraatiin Oromoonni baay'inaan 200 ol ta'an torbaan lamaas ajjeefamanii jiru. Namoota haleellaa Finxaaliyyaa Amaaraatiin magaalaa Agamsaatti ajjeefamanii reeffa torban dura argamee awwaalameen alatti erga qaamoleen nageenyaa mootummaa Agamsa seenanii asis bosonaa fi gandoota baadiyyaa keessaa reeffi namoota ajjeefamanii bineensa raafee fi lolaadhaan fudhatamee hafe ammallee argamaa jiraachuu maddeen OMN himanii jiru. Haatee torban darbe saba keenya uummata keenya irratti lubbuu namaa 300 ga'eera. Amma kan duraan gabaasa fudhatamerraan alatti 300 ga'eera. Reeffi namaa bakkeetti kan sareedhaan nyaatamaa jirutu jiraani. Walumaa galatti haga ammaatti namoonni humnoota Finxaaliyyii kanneeniin ajjeefamanii reeffi isaanii argamee 103 dhaqqabuusaa maddeen himanii jiru. Uummanni sababa haleellaa kanaan buqqaafamillee gargaarsa gahaa argataa akka hin jirre himee jira. Yeroo mootummaan neetworkii balleessee jiru kanatti humnoonni shororkeessitoota faannoo ammoo gandoota baadiyyaa aanaa Horroo Bulluq, Jaardagaa, Jaartee, Ukkee fi aanaa Abee Dongoroo irratti haleellaa taasisuu itti fufanii jiru.
aanaalee haleellaa finxaalii Amaaraa fi shoorkeessitoota faannoof saaxilamoo ta'anirraa neetworkiin bilbilaa balleeffamuunis ajjechaa fi saamichi humnoota finxaalii Amaaraatiin uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru kun akka sagalee hin arganneef itti yaadamee ta'uu himuu maddeen. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan baqattootaa UNHCR mooraa baqattoota Abaa Suudaanitti baqattoota dirqiidhaan waraanaaf fo'utu jira jedhe. Mooraan baqattootaa UNHCR jedhu kun mooraa baqattoota lammiileen Itoophiyaa itti baqatani. UNHCR yaaddoo kana qondaalota Suudaanitti himuu beeksisee jira. Jaarmiyaan kun haga ammaa namni meeqa waraanaaf akka dirqiin fo'amee fi gareen waraana keessaa kamtu akka dirqiin waraanaaf fo'atu hin ibsine. Warri namoota waraanaaf fo'atan kun garuu Itoophiyaa irraa dhufanii jedha jaarmichi. Kun waraanni kaaba Itoophiyaa akka haaraatti itti fufuu hordofee akka ta'e immoo himee jira. Mootummaan Sudaan dhiyoo kana sodaa nageenya baqattootaa fi hojjettoota gargaarsa namoomaaf jecha mooraa baqattootaa baha Sudaan daangaa Itoophiyaa irra jiru hamda'eet cufee ture. Mootummaan Itoophiyaa irra deddeebiin TPLF lammiilee Sudaanitti baqatan waraanaaf hiriirsaa jira jechuun himachaa ture. Torban darbe gaazexaan Bloomberg jedhamu miseensota waraanaa Itoophiyaa kan mooraa nagaa eegumsaa UN keessa turanii fi Sudaan kolgaltummaa gaafatan TPLF wariin hiriiruudhaan mootummaa Itoophiyaa waraanaa jiru jechuun gabaasee ture. Qondaalli TPLF Getaachoo Raddaa loltooti kunneen lixa Tigraayirraan mootummaa Itoophiyaa lolaa jiraachuu mirkaneessanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa Sudaanis garee TPLF deeggarti jechuun komachaa jira. Yeroo waraanni Tigraay eegalee kaasee dhaltooti Tigraay kuma kurnaan hedduun lakkaaman gara baha Sudaanitti baqatanii turan. Warri kun garri caalu mooraa baqattootaa Umraa Kubaa fi Tunaayid Bah keessa buufatanii jiru jedha Sudan Tribune. Prezidentiin Ameerikaa Joo Baayiden ajajii qaama raawwachiisaa mootummaa Ameerikaatiin waggaa dura Itoophiyaa ilaalchisee darbe akka itti fufuu ajajan. Kun kan ta'eef haalli Itoophiyaa keessaa ammallee yaaddoo nageenya biyyaalessaa Ameerikaa waan ta'eef jedhan. Ajajii qaama raawwachiisaa Executive Order 14046 ka Baayideniin bara darbe kun Itoophiyaa keessatti namoota gaagama namoomaaf sababa ta'anii fi sarbama mirga namoomaa keessatti qooda fudhatan irratti qoqqobbii kan kaa'udha. Unkuramni Itoophiyaa keessaa ammallee yaaddoo nageenya biyyaalessaa Ameerikaa waan ta'eef labsiin waggaa tokko dura qaama raawwachiisaa labsame akka itti fufu President Baayiden murteessuu isaanii White House beeksisee jira. Waraanni kaaba Itoophiyaa fi haalli kaaba biyyattii jiru nagaa fi tasgabbii Itoophiyaatiif gaanfa Afrikaa balaarra kabuusu jedhamee jira. Keessumaa haleellaawwan garaagaraa gochoonni sukkanneessoon sarbamni mirgoota namoomaa ulfaatoon babal'atanii itti fufanii jiru jedha. Haleellaawwan eenyummaa bu'uura godhatan dirqisiisanii gudeeduu fi dhiibbaawwan koorniyaa bu'uura godhatanii fi tajaajila namoomaa gufachiisuu arginu nageenya biyyaalessaa fi imaammata alaa Ameerikaatiif yaaddoo asiin dura hin baramne uumuu itti fufanii jiru jedha ibsi White House. Kanaafuu Itoophiyaa ilaalchisee ajaji qaama raawwachiisaa mootummaa Ameerikaatiin waggaa darbe ajaji qaama raawwachiisaa 140 jedhamu akka itti fufu murteessuu pirezidaanticha White House ibseeti jira. Ajaji qaama raawwachiisaa kun mootummaa Joo Baayideniin fulbaana 17 bara 2021 darbuunsaa ni yaadatama. Odeessa keenya xumuraatiin haleellaa loltooti Shaabiyaa magaalaa baha Tigraay Addigiraatii fi naannawaa ishee irratti godhaniin namooti 5 yoo ajjeefaman 14 immoo miidhamu miidiyaaleen naannichaa gabaasanii jiru. Pireezidantii naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el xalayaa barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif barreessaniin haleellaa humnooti Shaabiyaa fi Itoophiyaan irratti godhaniin Tigraayitti yakkoota namoomaa armaan dura caalan arguuf jirra waraana Tigraay nurraa baasaa jechuun iyyatan. Imaamata Abiy Ahmed mormuun ka beekamu xiinxalaan Ameerikaa Mikaa'el Rubin immoo Ameerikaan akkuma Yuukireen deeggarte humna ittisaa Tigraay deeggaruu qabdi jechuun barreessee jira. Guyyoo Waariyoo bal'isee isinitti. It has now launched a joint offensive with the invading forces of Eritrea. Waraanni kaaba Itoophiyaa bifqindaa ta'e nammallee jabaatetti fufee jira. Dooti namootaaf kisaaraa waraan kana gan jechuun hin ulfaatu. Waraan murni lamaanii jechuun TPLF kan keessatti hirmaachuun uummata gamlachuutuuf dirqamtaate jirti. Booji'amtooti waraanaallee muummeen qabu. Haleella loltooti Shaabiyaa karaa kaaba Tigraay gulaan dheedaa gaanta Afishuumiif dir'aa Digraat farrabbanan jedhanii namoota nagaa lakkoofsaan 5 ajjeefamuuf 14 immoo miidhamu miidiyaaleen naannicha gabaas. Haasawu raadiyoon bilbila kabbooti duula waraan Tigraay jidduu godhamte jirti arganne dhageenne jirta jette gaareen Asmaraaf Finfinnee jeneraaloti waraan wayyaanee loltooti isaanii qalol irra dheetarra shana jira jechuun odees. Gamtaan Isaayyaasiif Abiy Ahmed kan kajedhuuti malee haasawii jedhan kun dhugaaf dhartaachuusa OMN waan qulqulleeffatu tokkolleen qabu. Tigraay zuwana hullun Tigraay zai wada qotoin bolwabti.
قبل يا رئيس سان حمد سامي عادي خالتي غرغراتي لولتوت إثيوبيا أمارا في إرترا نمرسن كجد موتما نانو تغراي آلايا قامولي غرغراتي برسو واتواتو رترغاما إسان كيست آلايا الرخوت أبت بيوت غمتومني أنتونيو غوتاريس يفبرف ملال يور إكسلنس مستر أنتونيو غوتاريس خونو مرسلمي سوفتربان او كيست آلايا برسي يفبرسو واراني إثيوبيا تيف إرترا بفك انداوتين ويرا جراچو ساتين غوچ دوغوك سني خائس أرمان دورج أفرمات غراخي ستلالوف جير يالين سوچينا جينيا تقودما ترتلين ملكوم نئيماليك أركارس نمو مدنك أمونغوتو مغوتو نابت جيرا لولتوت شابياتن أريفت نانو رباسا واراني خانو رد أبتك أركارس نمو مبنا قدموتي مارين أرارا سري تاتلين أكم خان كارور فمتنغان كبوجة چونغافة چورت ترغام يرود إيرتوف أبي أحمد لموتم أبري خط اللماتي بناتون كمجة چونكك إيقوتين تلان سياسة أمريكا ميكايل روبين مو أمريكان تستغرايك أركاروك أبدي چوني فوامي چليز بچگر گزي Ethiopia's history will never forget the care our soldiers got from Iraq. Daawwattoota oduuwwan sa'aatii kana kanneen turanii qophiileen OMN tufu daawwadha.